akkana godhi abdi asli ko yeroo tokko na dhaggeeffadhu bilees bannaati na dhokkuba na dhaggeeffadhu qoy maal dhaggeeffadhu rabbi si haa fayyisu xiqqoona dhaggeeffadhu kaam maaloo bannaa asli ko dhugaa haruun barbaadu bilees ilaali amma waan ati naa dhaqamtu asli dura na dhaggeeffadhu naannoo lakki miliyoona 4 wayinaan qataan jedhe miliyoona 5 wayin galee jiraan jedhe ma statementiin guutuun akkanan ta'u meeqa argaarta asli no ande miliyoona 5 kuma dhibbaa wayi argaara. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffadhu abdi na dhagahi abdi keenya na dhagahi rabbi si haa fayyisu birrii waliigalatti guurame feetu waakkata feetu waakkachuu baata wallahi kunoo miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 409 fi saantiba 79 allaqee daqqaqee no kunooti akkamitti odiitii waliigalaa fidii walii jettan immootu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kana waraabuun koo jaaladhe osoo hin taane dirqama jireenyaa waan ta'eef tarii video kana isa dhumaaf waraabata isa jalqabaatillee. Egaa har'a waa sadii isinitti dubbachuufan dhufe. Tokkoffaan abdiin suuraa mana yaalaa keessa ture nutti mul'isaa jira, poostii gochaa jira, fayyee jira, nagoomsaa jira namoota jedhaniitu dhaga'ama miidiyaa kanarraa. Dhugaa dubbachuu fi qaamni koo akka kanatti jira jechuudha. Sadarummi koo kun amma bulaa deemuun na jabaachaa, amma bulaa deemuun na harkisaa, amma bulaa deemuun natti ulfaachaa gati deemuu fi jechuun socho'uun baay'ee na rakkisa. Bitaa kootti mirga kootti socho'uun hedduu haalaan na rakkisa. Amma bulaa deemuun moo jabaachaa dhaqna ta'a koo kun amma bulaa deemuun na jabaachaa, amma bulaa deemuun na harkisaa, amma bulaa deemuun natti ulfaachaa gati deemuu fi jechuun socho'uun baay'ee na rakkisa. Bitaa kootti mirga kootti socho'uun hedduu haalaan na rakkisa. Amma bulaa deemuun moo jabaachaa dhaqna ta'a gatii deemuu fi yookaan sarjarii ta'ellee asiin gatii jabaachaa deemuuf sababiin isaa morma koo kana naanna'ee hunda isaarra jechuudha. Miila koo kanarraati fuudhameetu gogaan irratti hojjetame jechuudha. Gogaa haaraan kun baay'ee wal harkisa. Achumatti jabaachaa deemuun socho'u taanaan hin jabaata jechuudha. Anammoo ofirra galagalullee. Abdi hayyee. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli ko akkam Nagaa fayyaa habibi baga rabbi si wayyeesse ammoo baga rabbiin bakka ciiftu si kaase rabbi si haa fayyisu madaa rabbi qabbana si haa godhu fayyuma. Alhamdulillah nagaa kodha akkam maan sin argin. Nagaa wallaa bari suuraan kee viidiyoon kee garaana nyaatee sillee barreessuu sossodhadhee sila uummanni kun birriin kennu maaltu maal ta'ee gargaarsi kee kuni baatii 4-5 deemaara akkamitti dhuma godhatuu dhabe abdii kenna. Akka carraa viidiyoo si ga'eef immoo geemii taphataa jiran rabba shanii haasaa darbaa dubbadhe osoo hin beekin. Wallaahi ana waan tokko iyyuu nagarre akka carraa laayivii murasii arginu malee. Eshi irri fadhee imal dura reefii kana abdii gargaarii sadaqaa kadhachuu dhiisi jennaan xiqqashoo nama qalbiin harka namaa kajettu haasaa wada darbadhe waan muranii sitti ergan seeyaa afoo hin haalillaahi. Subhaanallah wallaahi nagarre na waan tokko iyyuu. Nagayaa. Alhamdulillah nagaa kodha sheeka. Assalamu alaikum warahmatullahi hundumti keessan jala kan jirtanillee nagaa keessanii. Gargaarsi kee kun akkamitti furmaata godhatuu dhabe meeqa si gaafatan meeqa walitti qabame? Dhugaa dubbachuu fi gaaffii sirriidha ganatee na gaafatte gaaffii gaafatamuu qabulleedha. Amma isin warra sheekotaarrallee deemuun hin barbaadu. Gaarii miti si yaadachiisuudhumaan fadakir jettanii fa'in shakartum la'aziidannakum jechuu jira kitaaba keessa beeyta. Xiqqoo argamtetti rabbiif namallee galateeffatanii guddoo kadhatanii jedhan natti fakkaate doggoruu baadha. Ma'aanaan ayaata kanaa akkasii sanumaa fi meeqatu argame meeqatu hanqate. Yaala biyya keessaa yaalamee akkasumallee wacii hedduu ture deddeebi'ee yaalamuullee dhiqachuullee maalitti ture ji'oota hamma kana hundaa guyyaadhaan gara qarshii 5,400 namni jedhan ture madaakoo ji'oota amma kana hundaa. Eshi. Yaala biyya keessaa kibirnaa godhee kanneen gadda Ustaaz Raayaan Poost godhee wal qabatee hamma haga qarshii miliyoona 5 geenye jirra. Miliyoona 5 bichaamu. Wallahi.
performaanii kan nu deebi'e immoo gara doolaara qarshii doolaara Ameerikaa 55,400dha siin erga keessan. So akkasii asliin dhugaa dubbachuu fi online irratti ol bina lafa. Meeqa si gaafatarre? Doolaara 55,400 doolaara Ameerikaa jechuudha. Doolaara 55,400 birrii isaaba black market miliyoona 9. Naannoo sanatti kan dhiyaatu. Miliyoona 5 argamee miliyoona 4 hanqate? Amma gara miliyoona 4 wayiitu nu hanqata jechuudha. Nagamu sagaleen hin jiru? Sagaleen hin jira. Gara akkasuma nu hanqata gara miliyoona 4 tuqaa nu hanqata. Eshi. Akkasii dhugaa dubbachuu fi jechuun siqaayima guddaa keessan jira asli. Ni beekta jechuun madaan xiqqoo ishee gaafa sirra jiru iyyuu hagam akkasii qaanfachiisu akkam akkasitti hin tolle funyaan keerra adda keerra madaa godaanis yoo jiraate iyyuu hagam akka ulfaatu hin beekta madaan ani baadhu garuu madaa hamaadha. Godaanis hamaatu narra jira kana biraan nama daa'ima qofaasaa guddisee ammallee daa'imina wajjin qofaasaa rakkachaa jira. Sana biraan saayikoloojikaalii baay'ee dhugaa dubbachuuf mucaan hedduun harkatti miidhamee jira. Anillee waa'ee fayyaa koo dhiphachaa abdii sakaleessaa of dhabee jireenya koo sakaleessaa of dhabee as deebi'ee immoo gaafani qalbii mucaa kootii akkasitti dhabu bataam dabbaranii bakka wallaahi baay'ee nama dhaga'ama. Nama akka namaatti waan obsitu qabda amma dandeessu obsita. Obsi immoo ilma namaa waan taateef daangaa qaba. Miirota aariis obsas dadhabuus maalis ilmi namaa kun nama qaba waan ta'eef nama waan ta'e qofaa fi sanadha bakka wanti natti ulfaatu mana keessallee qofaama jirra mucaa wajjin bakka yaalamee mucaa kootti deebi'ee hojii koodileettis deebi'ee waan guddaadha jechuun kaleessa tariigaa walitti dhufuu dhiisuu dandeenya beeku abaasaa rifasuu xaanfaa namoota garaagaraa gaafachuu dandeessa nama kennu nama gargaaru nama hiraa ooludha malee takka namatti haajamu miti dhugaa dubbachuu fi egaa kun wanti hundumtuu immoo sadarkaa qaba humna koo ol taate. Inshallah hawaasi koo akka gaariitti na bira dhaabbachaa jira haa galatoomuu kaleessas yaalii biyya keessaa kan na gargaaree na xumursiisee hawaasuma kanaa har'allee hirmaannaa bareedaatti jiran erga viidiyoon sun maxxanee namni baay'een hirmaachaa jira. Akkasii asilii koo na dhugaa asuma dubbisuuf an seene kabajame ulfaadhuchisaa qalla. Warri koree duraan sagalee hiitaa ture hoo maal gatan kophatti? Koreen yeroo sana ture anaaf doktera gidduutti wantoota barbaachisan dubbachuu ture malee koreen maallaqa sassaabu dhaabatee hin turre. Namumtuu waanumatti dhaga'amee fi waan manaa gaddeef karaa poosti gochaa dubbachaa ture malee koreen kanaaf dhaabate hin jiru. Akkasii egaa namni immoo amma obboleessiyyuu nama nuffaa obboleettiinuu ilmoo haatu nama nuffiti ilmi namaa amma danda'e nama wajjin dhaabata sana ol immoo ilma namaa waan ta'eef namni danda'uun daangaa qabachuu barbaadanii qaaliku. Dhaggeeffadha. Ustaaza waan goona uummata illee cinqinaa jedha. Amma gargaarsa dhugaa yoo barbaadan abdiin eega gargaarsi kun koreen qabaanne anama waa hundallee hin dubbadhu. Asii ima kokkorsoo malee nama hunda waliigala maasha Allah rabbiin haa laaffise. Sheekii waliigalaa, qeesii waliigalaa, warra mormituutii waliigalaa, warra biyya bulchuu waliigala. Abdiin anama dubbiin guddisu gargaarsa rakkoon qabu itti deebinaa. Statementii na haa ergu. Bank statementii. Haasawni haa gabaabbatu yoo jettan ilaani rabbii malee nama kuma jaami kumni dhibbi jaa'u jiraate rabbii boru du'aa qabrii qabaa miti miti. Miira koomentiitillee hin deemu waan fakkaatu godhaa jaalaluma rabbiin ummata naa kenne kanallee an ummatan gowwoomsu. Ufillee gowwaa miti ummata hin gowwoomsu ragaa qabatamaarra dhaabbadhee hin gargaarsisaa. Mucaa kana olomaa'ota gurguddaa akkaawuntii isaa maxxansaa ture
nama dhukkubu dhugaadha balaa ibiddaatu irra bu'ee an ammallee ufii kiyyallee nama miiran deemu miti nama waan itti amane godhu abdiin statement baankii na haa ergu ijoolleen keenya warri jala kanaa bu'aa jirtanillee homaa rakkoon qabu warri gargaaruu barbaadanillee akkaawuntiin isaa feesbuuk isaa jala jira gargaaruu dandeettu akka dhugaatitti hin gargaarraa yoo jettan zeero irraa kaasee anuu hin gargaarsisaa we need bank statement ummata kanallee gowwoomsuun hin barbaachisu duniyaan tunillee hawaata seenaa deemtuun imaana nama keessaa fuuti haafa duniyaa kana hawaa duniyaa kana namatti banaa yaa ustaaza kiyya gargaarsa kanatti nuti muuxannoo baay'ee qabna dubbii afaan biranaa qaba ani hammeenya isaatiillee himiti waan ijoollee himi gargaarsa keessallee hin turre dhiifama na haa godhu hin gaafannellee guyyaa tokko akkaawunti isaa maxxanseera illee qooda fudhadheera so garuu akkanumatti namannu hordofa namannu beeka jedhanii juustoma ummata kana namni kun nama barate baay'ee as jala jira hojjettoonni mootummaa as jala jiraachuun mala manaajarri baankii as jala jiraachuun mala ana garraa wanni rabbi na sattareef gisee irratti hojjetu waan san jala hordofan akka bakka biraatti guurtan sanii miti akkaawuntiin kiyya hin hordofama qama mootummaatinuu mumkin amma inni miliyoona 4 jedhee yoo mootummaan itti naqee ilaalee maaliif ummata kana gowwoomsitaa ani akkaan gaafatamuu danda'a birriin baatii 4 mooshan guuramaara akkamiin miliyoona 4 qofata yoo miliyoona 4 jedhee abdiin kakate yoo inni statementii fidee birriin kun miliyoona 4 ta'e ani kaleeti yabaasee abdii hin gargaartanii yuu kennaaf ija keessanirraa na offolcha abbaan feetan natti aara abbaan feetan dhiisaa miliyoona 4 yoo libaan birriini hin taya jenneetuma tilmaana nuti gargaarsa waan beeknu fi statementuu himta guyyaa hin qabna yoo birriin hanqate hin guurra abdilleen kunooti namoonni yoo mootu wanni kun sobaa lakki an statementii baasuu hin danda'u jedhe anuu baasee isinii maxxansa rakkoon qabu warra baankii keessa dalagutanu jedhe ummata gowwoomsuun gaarii miti rabbi immoo haa fayyisu amma birriin natti hime kanaa fi yaalli isa barbaachisu wal faallessi namni waan tokko yoo godhu jala deema bara an jala deema amma namni tokko gisee gargaarsa ummataas haa ta'u kanama dhuunfas waan gargaarsee beekuufi yoo irra deddeebi'ee akkaawuntiin maxxanfamu badaa birri tun galimmoo oovarii galeetiniin sadaqaan tun ho'ite jedhee jala deemee axannaa ani waa'ee gargaarsa abdii kana waan akka dhuunfaa kiyyaatti axanna'ee irra ga'ee jira sini galeemi ija keessan irraa na offolcha namni 7,000 alaaltan kun abdii atillee na offolchi guddaa xiqqaan na offolcha rabbi balaa ibiddaa kana nama hundarraa haa qabu balaan kun musiiba balaa hama garuu birrii yaalaaf gaafatamee fi ka guurame an konfiizna godhe adda baafannee statementii abdiin nu yoo birriin akka qabnee gargaara akka goonu bori maanni bor kamisanatti fakkaata inshallah bori ganamaan siin baasa ka'ee lakkoofsa keenyaa argi kan telegiraamii yookiin waasaap itti fayyadamtu ayye abdii ayya akkasatti galatamu jeesaa kana obboleessa kiyya ummanni kun miskiina dhiisi yaabo ummanni beela buletti ergaa jira dhiisi yaabo yoo birrii kana ol si gaafatan no problem هذا مسكين والحزب المسكين والله مسكينة حزبي مسكينة كرا فاتي مسكينة كرا وفيتي بيلوفتي أبدي كنا يتوتون سمررتو سمررتو دولار كم شنطة ميشاني بري ملينا سجلي ملينا تربى الرافية فخلاص ملينا سجلي يالمي ملينا تربى ذكر عفوري مكينة بتدو سدين وجي مناوي بيزي بندو الله كذا نفتابل ولات مكينة تجذا بوندم مقسم تجذا بانت تجذا إن دي تلون على وديسي كورم كلا لتهم مرا قرب ركاشنو كاش كوني صوبا يوتا يموتو كاما موتو ماتين بانكين كأك أقدر مورا كواكي أبا فرين أبا رمنا أونت بقى إنجا ظرفنا أمت ظرفنا أنا أمنك يا كرنتان أكسامو إسنتين إسو أبا فيتن تاذ أبا فيتن مالك أمني كرنتان أكبازو نمتو كو إذن إيامو أكانو مت دبي ثاكنا شفافنا إذا ترى بقى ليسا أتيفو بوليس كيتل أمت ليسا شيكوني أكاونتي متأثل ليسا بقى جزء نمني علماء أتكلنا أستاذ أتكلنا يريثن كبيو
isinillee xiqqashoo shamno. No. Every single person abbaan fedhe namni gargaarsa abdii irratti hirmaate dhufee birriin kun miliyoona 16 ta'e wallahi kalee kiyya gurgodhee abdii erga. Inda bolle miliyoona 16 mungkin Oromoon una gurti. No problem. Kalee yiwoni nageessu jiru. Yoo birriin abdii kun miliyoona 16 qoya chee goree isinii qaraa dhufe. Statementii an baasiseera bara. By the way, haa inni baasuuf maali qoya akkanumatti ijaalaalee dhufee isinii waraabadha. አንድ ብር ከተታታልኩት ከከረዱ ጋር ብሪ ሚሊዮን 16 ኩማ ዲባ ለማፍ ኩማ ቶርባፊ ዲባ ኩማ ቶርባተሚ ሰገሊፍ ዲባ አፉሪፍ ሰገሊፊ ብሪ ዲደም ይሰገል ሄይደር እንገልቺ ሄይደር ወረ ኮረከት ሄይደር ኩምበር ሚሊሻ ሁም ነንቀቡ ሄይደር ምስኪን አማ ሄይደር ነንጃለት ሄይደር nama nayyuu burraa tokko afaan baay'een arrabseen beeku nama yaada kiyyaan faallati hin yaadatta yoo ta'e su'uudii kana waan inni deemeef hin beeku ijaazaa faaxee wayii haa buufatu hin beeku umraaf haa deemuu hin beeku jechuu maal jedhe sa'aatii 24 keessatti birrii miliyoona 8 guurtanii galatoomaa jedhe dubbima hin yaadachiisa akka barabbaraan jiru yoo hin yaadattan ta'e gidee wayii su'uudii kana deeme umra hademu haji hademu ijaza faate zuri tuna buufatu wani deeme bisa rabbi bek abi ilili kana jira nama maqaa meeshin gootani nama walin nan kaasina akkatu nan jalatu wana heydar ken nagaru nan jalatu deeme wani deeme finbeeku saati di dem ya burkazati birri miliyoona 8 guurtani galatoma jedhe video san kaase ma jedhe gasire deebi'e waadaa seename malee birri nun geenne jedhe chumarraa qabe annatibi sheekotiin tu waaj barabbaraa jirti jedhe in qabaa an keessattu gargaartooyii keessa namni na jibbu yoo jiraate jala bu'ee hordofa gidee suuraan torbaan kana keessa asitti arsiin buqqee asitti wallololaan wallo asitti harargeen dhumaa biizii asirraa nu gootu ijoolleen raggaasaa mindin no lubbuu nama tokko lubbuu nama 27 caal nama 27 caalte lubbuu ummata wallo caalte lubbuu ummata arsii caalte lubbuu ummata hararge caalte አንድ ሰው አንድ ነው ምንድናችሁ ነው እዚህ ፋጤ ማና ማዳሚ ጀዝቦኒ ኩኒና አንዳንዴ እኮ ታዛዝናላችሁ አንድ ሰው አንተ እኮች ይወዱए ዱए በቃ ሐረፍ አባኪ ይራዱ አጃርተ ፊልሞኪ ይራዱ አለቀ ሉቡን kiya lubu ummata ሚሊዮናን ቡቀውት ይገድ አከሲ ቱበቹ ቀብዶ አንድ ሰው አንድ ነው አለቀ ምንድነው ሽሩ ጉዱ አንድ ሰው አንድ ነው በቃ አለቀ በዛ ላይ እኮ ነው አሁን እንደዱበነው ይመለ ፍቅረኛቱ ትገነቅ ያኔ አመንቲን እስላም አላካን ከወራን ኮርሲ ሲንጀቱ ዋን እንተረኑን ሀሳብ ሲስና ፕሊስ ረቢ ሲኡመ ተውዳዳ ቅመም ይመነ መዳም ጀዝቦኒ ቱ ሁዱ ተትብሽልን ጊዜ ወሊ ቀበዱታ አማ ዮ ካለ እይተ አመንቲ እስላም ከተ በረጂ ጅሩን እንጅርቲ ምን ላይ ነው ዘይቱ የተደፋ ጀዝባው ኡማዋን ታይነ ሀሳብ ሲብተን ይኳኔ ኡፊኒን በይተን ዮነም ለይስንቲ ሙነማ አረብሲ እኔ እናንተ ሲያሰነጥል እኮ ኢድሜንክ የነራ ዱሜ በዱሎሜ ወሶ ሲሰነጥልቺሱ ቀብሳው ማቼ ነው የሚሰነጥሉት ኢያካ መገባያ ኮንካ የትላ ኮንካ ትሽ የት አላህ ትሽ አረ ከፊ አረፍቲ ደሚ ጀዝባው ምትዘረፊው አንቺ ነሽ እኮ ምን አገባኝ ደም ዮበርባደ ሉቡቴ ካለከ ከሰባሲ ከኒ በቃ ብሪን ገርጋር ተጉረመ ከበቂ በላይ ነው ወደዳችሁ ጣላችሁ ህንሶ ወየተን ኩኖ ሲጋርሲታ አንፍዴ አስራ ሲጋርሲታ ኩኖ ወራባዱ ማለት ይታምቲ ህንሶ ባን ይይኒ ኩኖ የታል ኩኖት ቆይ ከብራቱ ይራ ወይት ሲጋርሲታ ቆይ ሲላን ጎዋ አዳሚ ሚሊዮና ኩራጃ ተው ሲጋርሲታ እሺ ዱራ ዮ አባረ ቢላ ፍሴብ ሀቡፍ ተኒ ጀረት ሲኒ ፍዴ ዱፋ ቋ አይደር ኮት ሶባ ሃየሮ አይደር ዲራ እኛ ነው ሰብሲሱ ኮት ወይ አራ ፎሎ ነት እርገተ ይመቃይታ አውፍና ፎሎ ዩ ነንጎ ዱር ዮነ ደረዳርቲቱን ትፍራ ከነቢ ከነፎን ታሪያን ከኔጋ አትጋጩ
قوة يتبر أنا بر هابري كان استيتمنتي كان على الباص قوة يتبر ميرا كيس أنا قلت قلت لي سي إيه قوة ما إيه كارك كذا ترى ميرا كيس أنا قلت تقول نو برو كباكي بلا إيدر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور فيديو ملينا صدق قرطان جتة نقالة تفتح مالي بديلت قط برين أبدي قرطان ميك هنكت هميس والله قالتهم غافي كان سدين ديبس مالي فيديو كافته مالي في وادا كسين تنجري مالي كاشي ميتي جتة إيشي مالي كافته برين أما قورة ميكا إذن كت غافي كان أرفان ديبس ولجا اوكي اوسو ابدي تلي شرغوني استاذ عارف علي فيني اوسو بكتكت استاذ يبصفات تلي شرغوني ونمني كن وانا ما يدو كبا بوانتي في انا ملينا برين اجر اني دفه برين سيغو افمانا برد اوسو وادك انا جيبي تفتا يور كومنت نتي مودي اوسو اسي بوليسي كي مسلم اكل مسلم يبدان غوبتيتني غون كنا جهاد الرغبتيتني ركتا يور جيمي تفتا يعني لك ابو برين جايب لنا كوجا جنام فيديو مراني ترغني دفه الجا مي اما دكتور اچمان اني دفنان دفيتني ورا بانك تجولت انا دقبا يعني امتا وللو يره برين موتو اني دوغورو مالا اما غافي فيديو ما كابتن اني فيديو خاصي اكاونتي هم كير رامتي كانغل يو بسبرت ملقني غلي جراتي ملق نوتي ارغي يو ملق نسبرن جرا نمو ملق اكاونتي كين ركان جرو اما ميلين سديه اديسو نانجت ميلين سديتو اكاونت رجرا فيديو ان دوغورتينان ايغا دوغور هايي جديتيني دوغورو يلي امه ستلي هي وانت في اما سلا ور غري شهادت اللي شير غوتني استاذ طاهر غلطوفا نموت واي كان بكن دفاني بكا توكوتي وسون هندي كليرتي غارين اتفاقات مالي في ان اللي نما هرمات كيسا توكو مالي خبا خيت انغون انقبون جرو غارو اديسو بيدو ادي بري اكاونت كيرتي متي كانغلي اكاونتي اوبليسا كيني عبد الرغاسات انا ما بيين تور وانتي في اكاونتي سرغلي اسات اللي شير غود ان اللي هادفو akana gora atin beitu mi an ka aljiru kun him beka yo birrin idha milena ku ajab kuma ibbalama kuma torbavi kuma torbatami sagalifi dibba afurif sagalif santiba torbatami sagal gaditay sigalami أنا تكليك يا باثي ثيالشيس أبا في توجين إسالة أديتولة ورأما مقايام تكن هون توجين ده ما استثمانتي باثا بريو كنتين يو برباد موتو كنو يعني مو لكي كنامتي نوغر سيسي يو يتمو أسرة سيغر سيس أما لا أكنا أما بار بوليس كني أبدين سلادو في إن اللي ياو سلكي أما زباني تولي وانتي في استثمانتي أسو نيو سلكي كسالي ملسون دمدا وانتي في وانجرو أسو إفتاء أنا ما مكان نبض جرا دكتور والله بالله دوبين كوسان كوسا وان كان جلك برا خجل كبي أنا خب أخي إيجالي وان كان رجع إيجالي أمو عن جدود عن بيجالا ديمه غافا ديب أمو وني تكو فعلات أنا مو بكتكو تدوبر فكني هم إيجا أستاذ راجا وان كان بوست ودي وان كان أنا إرت هرمات ورقتي هرمات دين مرسا كان رت مرسا جلك بامله مرسا تانت هرمان مالي فينان إمي كون كوريدان حاسس ويادا جرو فكينيا فرّا غويا هرّا والجنّي مرنت الأستاذ تباية تقولي كمنيت نرّا أشي كوري أمامي إم عبد الرجاس هذا كنا كورين حاسس جوسو كورين ها حجة جنّت no warre mootum malee na hordofamee statementii baasanii na ergan inbox yaaluu deeme guru amma inbox na ergame lakkoofsi kun kuma 16 moo miliyoona 6 laalime birriin kun meeqa amma na ergame inbox qaama mootummaa irraa meeqa birriin kun dubbisi ummata miliyoona 16 fi kuma 200 fi kuma 76 fi 400 fi 9 fi santiba 79 يا كيفون كاساتو رجاء دكتور كاساتو رجاء ملالي تكاين كاساتو مو رجاء كنوتي ولي قال كبرباد ونو ما اكمن بكنا دكتور ريسا كان ولي من غاري متيجو لا ايش مور ما يثين رجاء كرايتين برباد لا كرايتين برباد لك
bakka inni dhufee yoo kana jechuun hin beekame inni illee bar hangana jedheen dubbanne bara gammaatti bar laa doktor wanni beeku qabdanii hangana ngahu hinga hayom jedhe Ana yoom Mubarak waan kana Musamma waasa yoo Yasin dubbate Abbaa abdiin Garaa gamma waan Otuuna tokko dubbanne baazee waa'ee mallaqa Dubai itti gale. La edin jede. Mubarak Musamma Yasin Abbaa Garaa Edin jede. Otuuna Warun diratani tututani yettani. Ala miskin. Ticha zedani yige mirra. Mucha torbe to ke mat tabatin atani tututani. Abdi nak kasa sekali. Asina tikkani jennan. Mak tuttu ke komenti jara ilalen. Deema na jalan jedeni. Amma miti. Hunduma sekali te nan jettu. Matan ko zero na jira. Mana ariya tamen jira sababi amadin. Wallahi azim mana kapo. Mana bela. Sababi sana ke kita bacu nabi. Uftani asa internet ni wali latani internet jela. Abdi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gan. Kam jirtani? Bagana. Bagana bisi baises. Wali nargini. Amin amin kale ko asli yoom si qaqqabe statementiin kun ammoo si qaqqabe Amma na ergame akka ati gasirraa qabu. baay'ee gaariidha ayyee yeroo tokko na ilaali Eesh. yeroo tokko na ilaali ayyee Warra si wajjin gargaarsara ture hundatti share godhi birri yoo hanqatanii gurraa yoo bira tare yeroo tokko na itti guddiseera. yeroo tokko na eega yeroo tokko qofa na eega kun nagidi baankii koodha hin bane abdii tan godha ayee abdii taarala abdii ta'ee jira meeqan siin jedhee ka'e amma Miliyoona 4 jette. lakki miliyoona 4 wayinaan qataan jedhe miliyoona 5 wayin galee jiraan jedhe Ma statementiin guutuun akkanan ta'u kaa. meeqa argaarta asli no ande Miliyoona 5 ande fi meeqa 1,000 wayi argaara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan gargaarin asli ko galatoom ulfaadha hawaasan jaallatta hawaasa falmite ani jechuun inni na beeku na beeka Amma koppiin hin jiraare akkana. no ande bareedaa akkana dhaggeeffadhu asli isin qaba jaani si wajjinaa si hin beeku na garuu statementiin kun amma si ergame anillee amma si agarsiisaa jira takkaadhaan immoo qarshii 300 ol akkaawuntii Nigid Baankirraa dabarsuun hin danda'amu miliyoona 16 meeqa kan dabarse immoo hawaasi kun isa argeera Mubaarik isa argeera Idris isa argeera jazakallah rabbi Gaalee kabayee jira ka irraa galee baye namni hin jira kun oliitii wal galaati barkaan si garsiis. gaariidha galeessa ba'uu ba'eessa galu rakkoon qabu galatoom salaamu alaikum warahmatullahi Eeshi ati miliyoona 5 na garsiifte hayyee. Kuni eessaa akkamitti akkam ta'ee kun yoo ka'ee nuti jira baran. abdi Akkaawuntii lama qabdaa. abdiin deemuu qabdu bar abdi waan kana clear ta'uutu gaariidha amma maqaan dhugaa dubbachuudhaaf si qofaa miti doktor asliin si dura ana cafallaqaa ture at least haga rabbinaa laafee sin hubachisee dhufe dhufuu qabdu obboleessa kiyya abdi raggaasaadha Dhaggeeffadhu abdii. Abdii na dhagaye. Abdii keenya na dhagaye. Rabbi si haa fayyisu. Birrii walii galatti guurame. Feetu waakkata feetu waakkachuu baatta. Wallahi kunoo miliyoona 16 200 276 409 fi saantiima 79. Allaqee daqqaqee no. Kunooti. Akkamitti odiitii walii galaa fidii walii jettan immootu kunooti. Lakkiin ta'uu yoo jedhan immootu homa rakkoon hin jiru. Gaqqataa gooticha kennaa itti xiqqaataa abbaan jedhe immoo birrii dabaluu danda'a. Nuti uummata gowwoomsuu hin barbaannu. An uummata gowwoomsuu hin barbaadu. Dhimmi wanni asirratti uttaachisu. Doktor waasitti bu. Obboleessa kooti ati hiriyaa koo bira darbitee hojjetiin ture. Inni ammaa kun tarii walitti si buusuudha.
Si dursiisuudha. Moo shuuriidhaa warra baankiitii mee ragaggatti be. Make sure. Okay. Wallahi make sure. Bakka. Kaluma sirraa mirkaneeffachuu man. Akka walitti himu Laali. maaliif beektaa? Gurbaa kana tiyyi doktor qoy Haydar. Doktor gurbaa kana tiyyi waan to'achuu qabdu jira. Wanna jette sirrii taanaan dhuguma garuu duula wayiitu wajjin jira. Duula duultonni jibbaa namummaa qabanu yoo akka carraa ta'ee waan kana qindeessanii sis maanoo xussiisuudhaa jedhan jedhetanii shuur meek shuurii erga taate kalaas bakka kunoo dhufeera galchi. Asiin namura. Ani Haydar viidiyoo kaasee jala jira bar. Okay. Doktor Asli. Ani kuulamni tokko mucaa kana jibbu jaratu doktora Telgeedeen dhiisi mul'isin jechuu kan ture. Ergammoo namoota jibbantu jiru qaamuma fedhe keessa iyyuu. Tarii jaratu beekaa akka godhe akka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fama laali obboloota kuwaasiin hubachaa jirtanii aaruun barbaadu. Dubbachuun hin barbaadu nama achuutti dubbachuun hin barbaadu chaalenjii mataa koo keessa jira. Ijoollee qabdu yoo taatanii ijoollee keessan isin qabeera. Kuma kudha jaannaa galee taraani alhamdulillah hawaasa kootu na gargaare haa galatoomanii hawaasi bal'aan kun haa ulfaatu. Namni fayyaadhaan immoo hin qoosu madaa kana baadhee ofirratti waan anta baadhuuf hin qabu. Salphaadha akka ammaatti hojjedhee si erguu hin danda'a diitiidhaan asiliin kun salphaadha. Kun maqaa kos waan abdi asli kun yeroo tokko na dhaggeeffadhu bilees bannaati na dhokkubaa na dhaggeeffadhu. Qoy maal dhaggeeffadhu rabbi siyaa fayyadu xiqqoo na dhaggeeffadhu kaam. Maaloo bannaa asli kun dhugaa haruun barbaadu. Filiis ilaali amma waan ati naa dhaqamtu asli bannaa. Dura dhaggeeffadhu naannoo biraa addaani dhaggeeffadhu. Kama dhugaa dhaggeeffadhu. No kama dhugaa dhaggeeffadhu kama dhugaa dhaggeeffadhu. Waan gaafa gargaarsi eegalamerra haga har'aatti akkaawuntii keetira seene odiitii naa baasi isteetimentii isaa fidi yoo birriin kanan dhufne kanaa gatta jechuudha. Aarsaa barbaachisu wallahi nama rabbii lama jedhan ana fudhata. Gaafa gargaarsi eegalerraa kaasi birrii akkaawuntii keetira seene odiitii waliigalaa baasii fidi hin baaftee ati hin finnu taaneen immoo viidiyoo si dawwalee baasee si garsiisan. Dhugaadha Itoophiyaatti eeyyama abbaatiin ala akkaawuntii namaa isteetimentii baasuun dhoggadha. Ila dhugaadha. Dhaggeeffadhu. Birriin gaafa gargaarsa keessaa rabbi waan kana si galchirraa kaasee dubbachuu maan dandeenye sitti marraa miliyoona 16 fi 276 fi 409 galee siin jala obboleessa kenna amanii fudhadhu naan qatee tasii gargaaraa dhaqee rabbi si hafayyisu. Shayyee alhamdulillah jedhee raamu ammallee bakka kanaa miti yoo zarfaa jette zirafo mina gabbanyine maaltu natti si aarta obboleessoo. No sittara njiro wallahi maafan sittara wasa. Kana dhukkuba minaamin ati galu hai. Ummatan baxabbatin warri na arrabsullee waan fidu takkan jiru rabbi malee nama. Abdi. Please yeroo tokko na dhaggeeffadhu kaasuu. Wajjin mee carraa walii yaa kennu mee yaa jiran as gubbaa haasa'uun faayidaan qabu.